Akkam jirtu lammiikoo nagaa keessanii gaaffiiwwan isin nagaafattan keessaa inni tokko dhugaatii alkoolii fayyadamuun fayyaa keenya irratti dhiibbaa maalii qabaa jettanii nagaafattaniittu deebisaas kunoo dhugaatii alkoolii appropriate amount fayyadamuun fayyaa keenya irratti dhiibbaa hin qabu garuu yeroo dheeraaf yoo fayyadamne fayyaa keenya irratti dhiibbaa qabaachuu ni danda'a. Dhibeewwan alkoolii wajjin wal qabatee dhufuu danda'an isinitti himaa dhaggeeffadhaa. Tokkoffaarratti dhibee turuu kunis hepatitis isa jennu. Inni lammaffaan dhibee raajii kunis pancreatitis isa nutti fiduu danda'a. Inni sadaffaan dhibee garaachaa nutti fiduu danda'a. Akkasumas dhibee ujummoo nyaata dabarsuus nutti fiduu danda'a. Ujummoo nyaata dabarsu esophagus isa jennu kunis nyaata afaan keenya irraa fuudhee gara garaachaatti kan dabarsudha. Dhibee ujummoo nyaata dabarsuus nutti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf garaacha keenya madeessuu danda'a. Kunis gastric ulcer isa jennudha. Kaansarii garaachaa nutti fiduu danda'a. Kunis gastric CA isa jennudha. Esophageal CA kan jedhamus nutti fiduu danda'a. Kunis kaansarii ujummoo nyaataa dabarsuu nutti fiduu danda'a. Dabalataan immoo dhibeewwan akka Mallory Weiss kan jedhamus nutti fiduu danda'a. Inni afuraffaan dhibee onnee wajjin wal qabatee nutti fiduu danda'a. Kan akka cardiomyopathy kan jedhamu nutti fiduu danda'a. Dhumarratti immoo alkoolii fayyadamuun sammuu keenya irratti dhiibbaa adda addaa fiduu danda'a. Kanaaf yeroo alkoolii fayyadamtan ilaalladhaa. An Dr. Salaam Tafariin jedhama. Ogeettii fayyaati. Follow gochuun dagatinaa. Gaaffii yoo qabaattan comment section jalatti na barreessaa. Waliin barannaa. Galatooma.